Submit erga jedhe jechuudha. Kunuuti salphumatti payment are successful nuuf jedha. Xumurree jirra jechuudha. Kanaaf shama daawwattoota keenya akkuma jenne egaa commenti keessan irra dhaabbanne akkaataa itti recharge goonu isin argisiisna. Kunuuti jalqaba aseentu erga seentan jechuudha. Fakkeenyaaf minimamiin birrii 1,000 kan recharge godhamudha. Erga 1,000 irratti barreeffame payment method waan irratti dhiifneeti jechuudha. Submit goona jechuudha. Submit kan jedhu kana cuqaasna yeroo takka erga tuqne Chrome irra nu fida. Chrome keessaa select godhanna jechuudha. Erga Chrome kana select keessaa godhanne account number kan ittiin galchinu nuuf erga jechuudha. Akkuma argitan account number publicity kana fudhannee copy godhanna. Erga copy godhanne isaa asitti transaction ID as jalatti arginu kana jechuudha. Asitti waan deebinuuf jecha akkasumatti asirratti dhiifannee keessaa baana jechuudha. Transaction ID wanta itti guunnu jira. Kanaaf CB bankitti seennee jechuudha. Appis ta'ee messages ni ta'a saniin galchina jechuudha. Erga seenne jechuudha. Transfer goonaa fi transfer to CB account kan jedhu kana cuqaasna. Kan achirratti copy goone asirraa paste goona jechuudha. Lakkoofsa account sana nuuf fida. Kanaaf bifa kanaan galchinaaf jechuudha. Birrii asittis amount achumarratti barreessine sana barreessina jechuudha. Akkasuma reasoniin isaa jechuudha. Reasonii wanta irraa binneef jechuudha. Publicity waan ta'eef publicity irratti barreessina jechuudha. Publish goone barreessina. Ergasii jechuudha isa continue jedhu kana cuqaasna jechuudha. Publicity eega barreessine booda wanti kun ammas wanta asirratti beekuu qabdan jechuudha. Screenshot asirratti irraanfachuu qabdan. Namoonni hedduun transaction ID barbaachisaadha. Transaction ID alatti recharging keenya hin raawwatamu jechuudha. Erga continue goone loading nuuf jedha. Ergasii screenshot kan goonu kun isa kana jechuudha. Isa kana fudhannee screenshot goona jechuudha. Transaction ID asitti barbaachisu kan jennu FT jedhee kan eegalu afirii 12 kan of keessaa qabudha. Nuti amma asitti copy godhuudhaaf Chromeedhaan view receipt san tuqnee Chrome kana keessa nu galcha. Erga nu galche jechuudha. Asirraa ol fudhannee copy godhanna jechuudha. Transaction ID bakka itti guutuu deemnu sanarraa fuudhuudhaaf jechuudha. Data yookaan PDF isaa kana nuuf fida. PDF isaa kana keessa wanti nuti fudhannee select goonu copy goonu jechuudha. FT2427J kan eegalu kana jechuudha. Firii 12 jechuudha inni copy goona. Copy goone jechuudha. Chrome bakka reef irratti dhaabbanne sanatti deebi'uudhaan bakka iddoo transaction ID kanatti jechuudha. Copy sana paste goona jechuudha. Asitti yeroo takka bakka duwwaa sana hirkifne paste goona. Ergasii submit godhuudha jechuudha. Submit erga jedhe jechuudha. Kunuuti salphumatti payment are successful nuuf jedha. Xumurree jirra jechuudha. Kanaaf amma isa kana addaan beekuudhaaf nuuf galuu isaa laallachuudhaaf jechuudha. Appii sana seennaa jechuudha yookaan linkii publish groupii irratti jechuudha. Erga seenne baalaansii keenya laallachuu qabna jechuudha. Kun salphumatti jechuudha. Erga nuti raawwanne nuuf galcha accounting baalaansii keenya irratti jechuudha. Ergasii jechuudha isa sana tuqnee jechuudha laaluu dandeenya jechuudha. Kunuuti akkuma argitan baalaansiin keenya asumatti galee jira jechuudha. Birrii 1,000 asirratti galchee jira. Paymentiin keenya kaffalamuun isaa yookaan nuuf galuu isaas mirkanaa'ee jira. Kanaaf nuti waan bituu qabnu asumatti seennee jechuudha. Kan kumaa kana waan galchine jechuudha. Kana bituu dandeenya jechuudha. Pricing isaa kumaan galchine daily 250. Total income 12,500 cycle yookaan period isaa guyyoota 50 keessatti kan xumuramudha. Kanaaf confirm gochuudhaaf okay irratti tuqnaa jechuudha. Join tuqnee loading nuuf jira. Successfully nuuf jedhee jira jechuudha. Kunuuti akkuma argitan project keessatti nuuf galee jira jechuudha. Project kana keessatti nuuf galuu isaa kunuuti erga project bakka jedhu kana cuqaasnee asirratti arganna. Kanaaf bifa kana arganna. Namoonni kanneen kaan immoo wanti hojjechuu qabdan kan biraa invitation friendidha jechuudha. Invite gochuu qabdan jechuudha. Friendidha. Baay'ee barbaachisaadha inni kunis yeroo namni keessatti hirmaatu jechuudha. Kanaafuu isa kana erga xumurre jechuudha. Screenshot transaction ID sana fuuneeti manajeriidhaafis erguu qabna waan ta'eef jechuudha. Isaaniifis ergina jechuudha. Erga project keenya kana keessatti erganne wanti xumurre isa kana jechuudha.
ragaadhaaf jechuudha manaajarii keenya kan mana teelegiraamii irra jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namni liinkii kan kootii seentan Luis isiniif jedha jechuudha. Isa kanaaf ergitu jechuudha. Maaliif successfully ta'uu isaa akka ragaatti argee xumuruu isaatii fi akkasuma deelii inkaamii keessan approve akka isiniif godhuuf jechuudha barbaachisaadha. Kanaafuu suuraa sana kan screenshot goone keessattuu namoonni miseejiinis isiniif galee ni danda'a. Miseeji normaal miseejiidhaanis erguu fi dandeessu. Keessattuu inni barbaachisu jechuudha screenshotiin kun transaction ID sanaaf jechuudha waan ta'eef transaction ID sanaaf barbaachisaadha. Kanaaf karaa saniin hojjechuu qabdu. Ergasii inni isin gootan jechuudha isuma sana koopii gochuu qofa jechuudha. Projectii isin galchitan kana kunooti okay successfully ennaan jechuudha nuuf milkaa'ee jira. Karaa kanaan karaa salphaadhaan bituu dandeessu jechuudha. Wanni nama dhibaan jiru adeemsa kanaan hordofuu dandeessu. Ammallee yaada kan qabaattan taate komentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo keessan hojjechuudhaaf jechuudha. Komentii keessan irra dhaabbadheen isiniif hojjechuu nan danda'a waan ta'eef kanaafuu har'aaf qophiin keenya kana fakkaata. Namoonni isaa chaanaalee kanaaf haarawaa taatan akkasumas osoo subscribe hin goone nu daawwachaa jirtanii subscribe gochuudhaan viidiyoo itti aanu argachuudhaaf isin barbaachisa waan ta'eef karaa kanaan argachuu dandeessanii. Qophiin keenya kanarraa kana fakkaata. Qophii kaaniin hanga ol arginutti nagaan naaf tura.